Birhaanuu Juulaa walqabate eembasiin UK Finfinnee jiru miidiyaalee biyya keessaa qeequ. Manni murtii dhorkaa obbo Lidatuun biyya akka hin baane kaahee ture kufaa gochuu. Beellamaarra oolanis manni murtii dhorkii asiin dura akka Itoophiyaa keessaa hin baane kennee ture kaasee jira. Dargaggoo sababa balaa tiraafikaan si'a 14 wal'aansi baqaqsanii yaaluu godhameef. Sangaa gatii qaalii birrii 1,160 gurgurame jedhame. Sangaan isaa guddaadha. Waggaa 3 asirratti fakkaate. Waggaa dhageenya waggaa 3 gurbaan kan laatteef jechaa jira. Angalaanaa balaa nu waliin turaan isiniin jedha. Obbo Lidatu Ayyaaleew akka biyyaa hin baane dhorkaa poolisiin federaalaa irra kaa'ee ture manni murtii sadarkaa duraa federaalaa dhaddachi araadaa kufaa godhe. Namni siyaasaa Obbo Lidatu Ayyaaleew yaala fayyaaf biyyaa bahuuf irra deddeebiin yaalanii dhorkamaa turan. Oolmaa dhaddacha har'aa fi murtee kenname abukaatoon isaanii obbo Gammachuu Guutamaa akkanaan ibsu. Obbo Lidatu irratti asiin dura manni murtii kun gaaffii Komishiiniin Poolisii Federaalaa dhiyeessan akka biyya alaatti hin deemne yookaan akka Itoophiyaa keessaa hin baane gurraan dhala 4 bara 2013 dhorkii fudhatee ture. Obbo Lidatuunis biyya alaa bahuuf eebila 7 bara 2013 yaalan dhorkii mana murtii ni jira akka jedhu itti himame mana murtii kanatti dhufanii iyyatanii turanii akka dhorkiin kun irraa ka'u saniin booda gaafa eebila 14 bara 2013 itti beellamame falmiin godhame Komishiiniin Poolisii Federaalaa dhaddacha irratti dhiyaate dhorkiin qabuun qabu falmii dhiyeessee ture. Kan booda manni murtii dhorkiin ka'uu qabamoo hin qabu ka jedhu guyyaa har'aatti beellamee jechuudha gaafa 21/8/2013 beellamaarra oolanis manni murtii dhorkii asiin dura kennee ture kaasee jira. Sababni itti kaases inni dura poolisiin federaalaa yeroo duraa dhimma ofiifan qorachaa jira jechuudhaan kan dhorkii gaafate. Amma immoo garuu dhimmichi Oromiyaa keessatti magaalaa Bishooftutti kan raawwatame dhimmicha kanas kan qorachaa jiru Komishinii Poolisii Oromiyaati. Kanaafuu isaan immoo biyya alaa ba'ee deebi'ee dhiyaatu kan jiru yaaddoo qabnaa gama kaaniin immoo galmees qorannee abbaa alangaa walii galaa Oromiyaatiif dabarsinee waan jirruuf manni murtii haala dhimmichaa abbaa alangaa walii galaa Oromiyaa haa gaafatu kan jedhutu dhiyaatee ture. Xalayaa sanirratti immoo Komishiiniin Poolisii Oromiyaa kan barreesse asiin dura meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabachuudhaan himatameera. Inni lammataa immoo heera mootummaa fi sirna heera mootummaatiin ijaarame humnaan diiguudhaan shakkamee himatamee ture kan jiru achirratti caqasame. Garuu dhimmoonni kun lamaanuu asiin dura mana murtii walii gala Oromiyaa dhaddachi bahaa inni Adaamatti argamu bitootessa 6 bara 2013 bilisa baasee jira. Kanas galmee har'a dhimmicha irratti ilaalamaa jiru wal qabsiifnee turre. Kanaafuu manni murtii inni jedhame kunis dhimma murtii argate. Kanaafuu sababa kanaan dhorkiin kun itti fufuun qabu. Inni lammataa Komishiiniin Poolisii Federaalaa dhimma isaan laallanne keessa galee dhorkiin kun itti naafaafuu jedhee gaafachuudhaafis mirga hin qabu. Inni sadaffaan immoo lammiin kamiyyuu yeroo barbaadetti biyya keessaa Itoophiyaadhaa bahuudhaaf mirga qaba. Kun mirga heera eegame. Gama biraatiin immoo obbo Lidatuun biyya Ameerikaa kadeemu barbaadanii fayyaa isaaniitiin wal qabatee rakkoo dhukkuba onneetiin wal qabatu. Haala kana keessatti dhorkiin kun yeroo kenname mirga lubbuu jiraachuu isaan qabanillee kan rakkoo irra buusu waan ta'eef manni murtii sababoota kana hundaanu dhorkiin akka gara biyya alaa obbo Lidatuun hin baane nuuf haa turu jedhu hin fudhanne jechuudhaan kufaa godhee ajaja kenneera jechaadha. Bara kana baatilee jaan jalqabaa naannoo Sidaamaa fi Tigraay osoo hin dabalatin guutummaa biyyaatti namoonni 1,849 balaa tiraafikaan lubbuu dhabuu fi qabeenya birrii miliyoona 400 ol baduu ragaan poolisii federaalaanii agarsiisa. Ogeeyyiin fayyaa gama isaaniin balaa tiraafikaa sirna fayyaa biyyattii irratti dhiibbaa uumaa jira jedhu. Seenaa dargaggoo sababa balaa tiraafikaan yeroo 14 yaala baqaqsanii wal'aanuu godhatee fi waggaa 5 siree hospitaalaa irra ture qopheessine firaa ol balaa isinitti himti. ከደሴ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኩታበር Daseerraa kiiloomeetira 17 fagaattee kan argamtu Kutaabar iddoo jedhamtutti daandiin hojjetamaa ture. Mandara baargamoon itti heddummattu wayiti. Buna dhuguuf jedheen karaa cehaa ture. Tasa yoon ofirra garagalu konkolaataan piikaappii tokko mariin isaa bitaaf mirgatti jajallatanatti dhufe. Konkolaachisaan na waliin ture kan hin agarre ture. Isa gamatti achi dhiibeen ofii kootii gamanatti baqadhe. Yeroon baqadhu konkolaachisichi marii gara kootti naannessee miila isaa immoo boba'aa irraa osoo hin kaasiin natti dhufe. Daandii asfaaltii irraa meetira 12 haga 14 fiigeera. Na duuka bu'ee al sadii na rukute. ወደ 12-14 ኪሎ ሜትር አካባቢ እኔ ሮጫለሁ።
እና እየተከተለ ነው። ሶስቴን የመጣኝ ነገር አለ። kan dhageessan dargaggoo Addis Zaman kan sababa balaa tiraafikaan jireenyi isaa jalaa jeeqamedha. Addis konkolaachisaa konkolaataa gurguddaati. Tasa osoo miilaan deemuu balaan konkolaataa irra gahee waggoota 5 darbaniif siree hospitaalaa irratti akka dabarsu isa dirqeera. መጀመሪያ ግሬን ሲመታኝ ፓራወልቲ jalqaba miila koo yoo na rukutu paaraawoltii isaan qabe, lammata yoo na rukutu laphee koo lafarra na harkise, sadaffaa irratti lafeewwan mormaa koo caccabanii ofii wallaale, achi booda waan ta'e hin beeku. ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር አላውቅም። Miseensa raayyaa ittisaa kan ture Addis konkolaachisaa konkolaataa gurguddaa erga ta'een booda galii argatuun waggoota 15f jiraateera. Balaan kallattii jireenya isaa jijjiiree kun kan irra ga'e abbaa qabeenyaa ogummaa konkolaachisummaa hin qabne kan maaloo na oofsisi jedhee konkolaachisaa isaarraa konkolaataa fuudhee shaakalaa tureen ta'uu hima. Balaan ganna 6 dura isa mudate kun yeroo 14 yaala baqaqsanii wal'aanuu akka godhatu isa dirquu qofa osoo hin taane maallaqa ittiin yaalamu dhabee daandiilee magaalaa Finfinneetti bahee akka kadhatu isa taasiseera. miilli koo infekshinii uumee daandii qarqara taa'ee birrii 1 fi saantima 1 kadhadheera. yeroo 14 yaala baqaqsanii wal'aanuu godhadhe. waggaa 5 sireerraa ka'e. በእንሳነቴ ነው ካልገኝ Addis wayita ammaa mana hojii mootummaa tokko keessatti qacaramee hojjeta. Dararaa waggoota 5 sireerra ture dabarsee garuu yoomuu hin dagatu. Balaan tiraafikaa yeroodhaa gara yerootti hammaachaa jira. Ragaan poolisii federaalaa akka mul'isutti bara kana baatilee 6 jalqabee naannolee Sidaamaa fi Tigraay osoo hin dabalatiin guutummaa biyyattiitti namoonni 1849 balaa tiraafikaan lubbuu dhabaniiru. Qabeenyi manca'e immoo birrii miiliyoona 495 olitti tilmaamama. Kana bira darbees balaan tiraafikaa sirna fayyaa biyyattii irratti dhiibbaa uumaa jira jedhu ogeeyyiin. Dr. Biruuk Laambeessoo hospitaala Xuqur Ambassaatti ogeessa ispeeshaalistii wal'aansa lafeeti. ከምንሰራው ዓመታዊ ስራ 72% የመኪና አደጋ hojii waggaa keessatti hojjennu keessaa 72 namoota balaa tiraafikaan miidhaman yaaluudha. humna keenya leecalloo keenya yeroo keenya 72 namoota balaa konkolaataan miidhaman yaaluu irratti dabarsina. ishee haftee 28 kan wantoota biroo hojjennu diskiin sigigaachuu, kaansarii, kabuusaan lafee hubame, kan lafeen jalaa haphate, sababa ispoortii fi kufaatii akka malee kanneen miidhamanii fi kaaniif yeroo fi qabeenyi nuti hambifnu 28 qofa. Kuni ragaa waggoota 30 keessatti kan hubannedha. Al tokko inuma warra du'an wayya hanga jettutti namoota dararaa umurii guutuuf saaxilamantu nu mudata. Namoota dubbachuu fi socho'uu hin dandeenye hedduu beekna. Kun hedduu ulfaataadha. Dubbachuuf illee nama siqeessa. ይሄ በጣም ይከብዳል፣ ለመናገርም ያሳቅቃል። Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Naannoo Amaaraa godina gidduu gala Gondar keessatti rakkoo nageenyaa dhalate furuuf koomaand poostiin hundeeffamuu EBC'n gabaase. Hojii eegaluun isaa kan ibsame koomaand poostiin kun ibsa baaseen daandii Gondar irraa gara Matammaa geessu irra fageenya kiiloomeetira 10 bitaaf mirgatti meeshaa waraanaa hidhatanii socho'uun dhorkameera. Rakkoon nageenyaa cilgaaf naannichatti sababa hidhattootaan dhalate lubbuu fi qabeenyarra miidhaa geessiseera jedhameera. Ameerikaan biyyi Indiyaa dambalii weerara koronaa vaayirasiitiin muddama keessa seenuu eeruudhaan lammiileen ishee biyyattii akka gadhiisanii ba'an akeekkachiifte. Indiyaan kamisaadhaa namoota vaayirasichaan qabaman 379,257 haaraa galmeessuu ka beeksifte wayita ta'u addunyaa irratti lakkoofsa hunda caalaa olaanaa guyyaa tokkotti galmeeffamedha. Maalaawiin adabbiin du'aa ammaan booda bu'uura heera biyyaa hin qabu jechuun murtee seeraa akka hin taane beeksiste. Manni murtii olaanaa biyyattii murtee kana dabarsuu hordofee adabbiin seeraa biyyattii inni olaanaan hidhaa umurii guutuu ta'uu ibseera. Biyyattiin erga bara 1975 nama murtee du'aan adabdee hin beektu. Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaataa daayirektaroota boordii dhaabbata dhiyeessii meeshaalee fayyaa biyyattii hunda ari'an. Pireezidantichi kan akka godhan abbaa taayitaa dhiyeessii meeshaalee fayyaa Keenyaa qoricha HIV yeroon isaa irra darbe 24,000 dhiyeessuu isaatiin jedhameera. Odeessaalee gaggabaaboon kanuma. Embasiin UK Finfinnee jiru miidiyaaleen Itoophiyaa waa'ee marii ambaasaadara UK fi ajajaa waraana Itoophiyaa waan sirrii hin gabaafne jechuun komate. Itoophiyaatti ambaasaaddarri UK Alistair Misipel torbee kana ajaja waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa waliin mari'atanii turan. Dhimma walgahii kana miidiyaaleen Itoophiyaa qixa sirriin hin gabaafne jedhe ambaasaaddarri UK Baqqalaa Tooma.
Miidiyaa biyyaalessaa ITV fi kan mootummaan hidhata qabu FBC dabalatee miidiyaaleen kaanis Itoophiyaatti ambaasaaddarii UK ajajaa waraanaa Itoophiyaa walii wal arguu gabaasan. Gabaasa isaanii keessattis haala wal fakkaatuun hogganoonni lamaan waa'ee nageenya gaanfa Afrikaa mari'atanii jedhan. Ambaasaaddarii UK Alistair Misipeel tarkaanfiin seera kabachiisuu mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti gaggeesse biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya guutummaa gaanfa Afrikaaf kan gumaache ta'uu dubbatan jechuun gabaasan. Imbaasiin UK Itoophiyaa jiru garuu gabaasni miidiyaalee kanaa sirrii miti jedhee ibsa baase. Ambaasaaddarii UK Alistair Misipeel ajajaa waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa waliin wal arguun dhugaa ta'uu barruu fuula Tiwiitarii isaa irratti kahime. Imbaasichi ambaasaadar Alistair waa'ee lola Tigraay yaaddoo UK'n qabdu ajajaa waraanaa kanaaf ibsanii jedheera. Lola kanaaf furmaanni siyaasaa akka barbaadamu, lola akka dhaabatu, loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan akkasumas waa'ee deeggarsa namoomaa ilaalchisee yaaddoo UK'n qabdu ibsanii jedheera. Gabaasni miidiyaaleen mootummaa qabatanii bahan dogoggora jedhamee yoo qeeqamu kun kan duraa miti. Bitootessa darbee gaazexaan eejensii pireesii Itoophiyaa maxxanfamu The Herald dhaabbanni deeggarsa Ameerikaa USAID ajjechaan jumlaa Aksuumitti akka hin raawwanne qorannoo mirkaneesse jedhee ture. USAID boodarra ibsa baaseen dhimma Aksuum irratti qorannoo hin goone gabaasan baases hin qabu jedhe. The Herald gabaasa kana kan hojjete erga dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International ajjecha jumlaa Aksuumitti raawwate ilaalchisee gabaasa baaseen booda ture. Lola Tigraay ilaalchisee aangawoonni Itoophiyaa wayita hogganoota biyyootaa fi dhaabbilee idil addunyaa waliin mari'atan dhimma irratti mari'atan ilaalchisee wanti isaan barreessanii fi kan gama kaaniin himamuu adda adda yeroon itti ta'us tureera. Tibbi kun tibba ayyaanaati. Gabaan ayyaanaa ho'aa jira. Gatiin horii fi wantoota ayyaanaaf barbaachisanii ol ka'eera. Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluu keessatti ammoo sangaan tokko qarshii 160 gurguramee jedhame miidiyaa hawaasummaa irratti dubbii ajaa'ibaa ta'eera. Dubbiin kun dhugaa ta'uu mirkaneeffachuuf yaallee daldalaa sangaa kana gabaa magaalaa Tajiirraa bitan obbo Ashabbir jedhaman bilbilaan arganneerra. Sangichi akka jedhamu 160 osoo hin taane 115 bituu isaanii nutti himan. Gabaa ayyaanaa ta'us naannichatti amma dura sangaan gatii hanga kanaan gurguramee hin beeku jedhu. Guyyaa lammaffoo. Tole eessaa bittan? Aanaa Iluu magaala Tajii. Magaala Tajii gabaa magaala Tajii dhaabaturraayi. Sangaa akkamiiti ka amma qarshii 115 bittan kun? Sangaan isaa guddaadha. Waggaa 3 asirratti fakkaate. Waggaa dhageenya waggaa 3 gurbaan kan laatteef jechaa jira. Sangaa gatii haga kanaa maal gochuudhaaf bittan? Daldalaadha waan ta'eef warra mana foonii yookaan immoo warra dhimma cidhaa qaban yookaan immoo warra hoteela eebbisiisan. Fayyaadhuma isaa gurgurtu moo qaltanii gurgurtu? Fayyaadha fayyaa isaa. Gatii hanga kana guddaadhaan bittanii amma meeqaan gurguruuf jetture? Egaa akka gabaan bittuun itti dhufte egaa 2,000 hoggaa argannee gurguran. Amma ofii gatiitti baastaniittu namni sin gaafate namni sirnirraa bituudhaaf gaafate jira? Amma dirati hin jiru. Ani kanan bite sangicha mooraaluma qonnaan bulaa eeguudhaafani daldalaadha waan ta'eef waggaa baay'eetti fide birrii 100 itti fite kaasaa namichi isaa. Qotee bulaarraa bittanii? Qotee bulaarraa bitte. Ofii gatii kanaan yeroo bittan homaa garaa isin hin nyaanne? Garaa hin nyaanne haala qilleensaati waan ta'eef. Talbaan tokko birrii 3,000 waan ta'eef bitama waan ta'eef talbaaf haa gulloo. Sangaan kun egaa kumtaala meeqa nyaate waggaa 3 deemanaan jedhe gurbichi. Egaa maallaqa inni itti baase birrii 100 ol jechaa himachaa jira waan ta'eef. Ofii gabaan idilee sangaan guddaadha jedhamu hagam fa'a amma ayyaana wajjin wal qabate? Ammatti garuu isa guddaan gatiin naannoo akka naannoo keenyaatiin kanaa gadi 80 jira, 85 jira, 70 jira, 30 gadi. Ulaalee haga 8,000 oliiti olaanii 12,000 gurguramee jiran han jedhe riyyaan kiyya tokko asi. Ana daawoo birrii 12,000 olaan tokko gurguramee jechaadha. Keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa akka qopheessee beekaa Toomaatii kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay ogeessa teeknikaa waliin ta'uudhaani waan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.